Marataan keenya lammii teenya taa maraatte tachi keessatti. Waan hin jeetu. OBN miidiyaa uummataa miti maaliif rakkoo keenya irraa dubbattu nuti Oromoo miti deegaa mangistii miti nuti akkamitti abata takkaa wayii hidhamna as keessatti rakkoo tokko malee badii tokko malee nama saamuu hin baane nama hattuu hin baane. ለገንዘቡ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም? የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚሞዝቀው? ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም። ኧረ እባካችሁ ድረሱልን። ኧረ እባካችሁ ሀገራችንን አፈቀድ ልጅ አለን ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታየው አመት ከሁለት ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? ኧረ እባካችሁ ድረሱልን። Mana hidhaa kana keessa waggaa takkaa fi baatii sadii hin jira. Riyaad irraa kaasaniiti kardi irraa na kaasaniiti haayir na buusanii haayir irraa fuudhanii ni galtan jechuun jidda na fidan. Sigale kanaafuu namni gartee Riyaad bakki irraa galu jiran sanis Suudi Arabiyaadha mootummaa biraatii miti. Riyaad mootummaa biroo taatee jidda mootummaa biroo hin taane bakki itti lammiin san galu jirtus gartee Itoophiyaadha mootummaa fudhatu jirus Itoophiyaadha. Kanaafuu nuti baatii torba duraan viidiyoo waraabaa turre iyyaa turre jidda namni dhufee jidda dhufnee nuti takkaa mootummaa sin agarree ambaasii sin agarree rakkoo meeqa maraataa ambara torba jechuun yookaan lakkoofsa torba maraataa na bira maraate kanii fuudhee ambara torba geessee maraataan keenya lammii teenya taa maraatte tachi keessatti. Waan hin jeetu. Baay'ee takka dararamu jirra rakkatu jirra kana duras liibii kana waraabu turre akkuma yaadata argaa turtan wallaahi bashiraanii ta'ee jira. Baay'ee takka namatti dhaga'ama yaa uummata Oromoo mangistii qabdu miidiyaan qabdu nuti akkamitti miidiyaa dhabde akkamitti mangistii dhabde akkamitti biyya kana keessatti dararamna amala takka wayi haadha kiyya yaadne ilmoo kiyya yaadne haadha manaa kiyya yaadne rakkootaa kiyyatti oomsee wallaahi uummata tokko nama rakkootti adda tokko dhabde hundi keenya iyyuu waggaa jortaa gaafa inni shortaa amma imbaasii keessa si ciise waan goonu hin qabne dura barakaatiin jiru sinin jechuu turre barakaatiin jiru jennee sin sobuu turre amma waan sin sabu tokko hin qabnu imbaasii keessa turre ciise imbaasii keessa hin gaafadhaa nuun jedhan OBN miidiyaa uummataa miti maaliif rakkoo keenya irraa dubbattu nuti Oromoo miti deegaa mangistii miti nuti akkamitti abata takkaa wayii hidhamna as keessatti rakkoo tokko malee badii tokko malee nama saamuu hin baane nama hattuu hin baane rakkoo tokko malee waggaa amma kana kan hidhamuu jirru maal yaa uummata Oromoo sin numaaf nun birmanne miidiyaa maaf nun birmanne maal goone nama maata kan goone baay'ee miira keessa galeetiin jira waan hin jedhee dubbatu qabu yeroo darbellee uummanni liibirratti ilaaluuf turtan galtan nu seetan isinillee nuti hin galle asuma jirra nuti uummatuma sani iyyine namatti mandamne lammii itti mandamnaan dhiis amma immoo yoo dubbannee fala argina jennee ofirraa dubbachuu jirra yoo dhageessan qaama dhimma ilaalatu nu gaan isin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Maali loogiin warri Riyaad warri baatii tokko galaa jira warri baatii lama jira galaa jira asittiin warri waggaa tokko ji'a sadii maaliif hin galle baay'inaan uummanni kan jiru mana hidhaa kana nama 30 ol jira ambaatii nama gachileettee gadhiisi nama isaan galchee hin agarre as keessa hidhaa jira uummanni jechuudha kana waan ta'eef qaamni hin midhilaalu waan kan akka furmaataan tamtamaan nu gootan ammaan dollee viidiyoo waraablee jira viidiyoon keenya hujirra dhoollee rakkoo cimaa qabnaa hadara yoo dhumne biyya keenyatti galchaa nu fixa biyya keenyatti galuu barbaannu mana keenyatti galla maatii keenyatti galla waan as keenyatti urmii keenya dabarsinuuf hin qabnu hundi isaatu kun tapha saffisaan Itoophiyaa waan jedhamu as keessa jiru guutumaan guututti kana waan ta'eef rakkoo keenya kana odoo oolleen bulle gadi fageenyaan nu laala gadi fageenyaan fuudhi nuti mana nuti baatii sadii as keessa jira baatii Itoophiyaan tokkitti dhufee maqaan hunda'u rakkoo yoo ganne rakkoo keessan rakkoo ambaasiin keessan dalagaan jiru nuun jedhan maal ambaasii mootummaa maal as ka'eef ambaasaaddan leencoo baatii maal hojjate kalammii isaatiif hin dhaabbanne kalammii ofii bira hin dhaabbanne maaliif biyya kana ta'an yoo uummataan hojjanne qajeelanii galu wayya kanaafuu qaamni dhimmi ilaalu rakkoo keenya kana sabaa sablammoota keessa jira nu dubbisa. ውድ ወገን የኢትዮጵያ ሕዝቦች እንደምንተውን አመታችን ነው ከ10 አመት ከ2 ወር አመት ከ4 ወር ሆኖናል። መጀመሪያ ላይ ተይዘን ጎንፋ ተያዝ ከርጅ 2 ወር ከታሰርን በኋላ ወደ 20 ትበራላችሁ ብለው ወሰዱ። 20 ከወሰዱ በኋላ በቃ ያለ ገፈፋ ልብሳችን ንብረታችን ገፈፉ 20 ታሰር 22 ወር ከታሰርን በኋላ ትበራላችሁ ብለው ወደ ጅዳ መጡ። ጅዳ ከመጣ በኋላ ያው አመት ከ2 ወር ታሰርን ጅዳ ሪያድ ላይ 5 ወር ታሰርን ጅዳ መጣ ስለኛ የሚቆልን ሰው የለም በጭራሽ እንዴ ነው አላወቅነው እምባሲ መጥቶ አይጠይቀንም ለምን ነው እምባሲ የለም እንዴ ለምን በዚህ
እየተሰቃየን እያሉ ስንት ወንድሞቻችን እያቦሉ እያየናቸው እየሞቱ ከዚህ እየተወጡ የተየምብት የሚወሰዱበታል እና እባካችሁ ስለኛ የሚቆልኝ ሰው የለም እንዴ? መንግስት የለም? ባለስልጣን ሁላ ለራሱ ነው እንዴ? ለገንዘብ ብቻ ነው እንዴ ነው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም? የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍነው የሚወጡ? እንዴት ነው እስር ቤት ያለ ሀገራችን ወጣ ነው ሰርተን እንቀየራለን ብለን ሳውዲ አረቢያ መሰል መስጊድ እናሰራለን ቤተክርስቲያን እንሰራለን በህዝቡ ላብ ነው ያ ምስኪን ህዝብ ሀገሬና ቀይራለሁ ነው ያለው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምንሰቃየው? ኧረ እባካችሁ የህዝብ ያለ የወገን ያለ የመንግስት ያለ ድረሱልን። የዓለም መንግስት ምን ቢለው ቢተዋራ የህዝብ ያለ ሸራርጉልን እባካችሁ። በጣም እየተቸገርን እየተሰቃየን ያለ ነው። ምንም ስለኛ የሚጨነቅልን ምግብም 3-4 ቀን ዘጋል። በቃ የእናንተ ግንባታችሁ ነው ችግሩ። እኛ ምናርጋችሁ አስክሬ ስንጠይቅ ግንባታችሁ ነው ችግሩ። ባሲዋን አልጋው ላይ ሞታ ሆኖ ቤተሰቦቹ ጋር ቤቱ ጋር እያወራ እናንተን ምንም አያስባችሁም ተባል። ተያ ስለኛ የሚጮህልን ማን ነው? አሬ መንግስት ያለ አሬ ህዝብ ያለ ድረሱልን እባካችሁ። ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም። አረ እባካችሁ ድረሱልን። አረ እባካችሁ ሀገራችን አፈቀድ ልጅ አለ ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታየው አመት ከ2 ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? አረ እባካችሁ ድረሱልን ተሰቃይ